Baay'ee atturraa of eegaa jedhee otoo isiniif iyyuu dabarsu mudannoo guyyaa kaleessa jireenya koo keessatti na mudate tokko isiniif qooduudhaaf hin dhufee jira. Riisiitii sobaattiin ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u jecha isinillee lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jecha haara kan dhuftan immoo noora baga nagaan dhuftanii sabskiraayib gochuudhaani gara maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee mallattoo olii kanarra kaa'aa odeeffannoon yeroo yerootti gallakkisu akkasiin bira ga'u jecha obboloota koo keessumaa shamarran biyya arabaa keessa jiraatanii akka hin nyaatamnee fi isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Obboleettiin kunillee wanta na mudate ishii mudate anillee hin nyaatamne. Obboleettiin kun diinaara jechuudha 10,000 maallaqa mindaa ji'a 10 nyaatamtee jirti jechuudha. Mana madaamii keessa xalabaa yookiis immoo kontiraatadha kan ishiin hojjettu. Haa ta'uyyuu malee gara biyyaatti maallaqa ergattee maallaqa siif ergeera jechuudhaan riisiitii sobaa ishiidhaaf ergee garuu maallaqni ishii hin galleef jechuudha. Mana baankiillee deemanii yeroo ilaalchisan hin galle jedhanii riisiitii isaallee riisiitii idintii riisiitii sobaa erganiif jechuudha. Maaltu na mudatee jechuudha guyyaa kaleessa akkuma obboleettii kanaa dhugaa dubbachuudhaa fi baay'eedhuma tokko nan kolfe jechuudha. Kaleessa galgala jechuudha guyyaa kaleessa maaltu ta'e yoo jettan obboloota koo adaraa keessan obboloonni biyya namaa jirtanii viidiyoo kana seeraan caqasaa obboloota keessaniifillee akka hin nyaatamnee fi sheer godhaa isiniin jedha laayikillee godhaa namoota bira akka ga'uuf isiniin jedha. Maaliif tokko yoo nyaatame tokko immoo akka hin nyaatamne mucayyoon kun amma fakkeenyaaf maallaqa ji'a 10 nyaatamteerti jechuudha. Ji'a 10 miti dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa tokkichi jechuudha mana madaamii amalanyaa keessa ooluun ammam akka ulfaatu hin beektu jechuudha warri mana rakkisaa keessa galtanii. Kanaaf iyyuu jechuudha obboloonni keenya haala akkana kanaatiin akka hin nyaatamnee fi viidiyoo kana sheer godhaa irra deddeebi'ee isiniin jira. Guyyaa kaleessaa maaltu si mudatee naan jechuutii dandeessu jechuudha. Atiyyuu silaa waan akkana kanarratti dabarsitaa akkamitti shawwadamtaa naan jechuutii dandeessu garuu hin nyaatamnee waaqayyoof galannaa ta'uu ooletiin jira jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii dhimma waan ta'e irratti nama walii galle jechuudha. Nama kanas immoo qaaman waliin hin beekus leeni miidiyaadhuma hawaasarratti illee waliin hin beeknu jechuudha. Garuu dhimmisaa dhimma hoonlaayiniidhaanii waan dabarfamudha waan ta'eef iyyuu jechuudha waan gurguramudha jechuudha. Sana booddee waliigallee gatiisaa karakkarree jechuudha. Akkitti waliigalle immoo maaliin jedheeni maallaqni erga akkaawunti buukii ani sii kenne irra galee miseejiin nu qaqqabee erga sanaan wanta na harka jiru sana gara keetitti qabeenya keeti jedhee si dabarsuu danda'a jedhee tole naan jedhee hoggasuma jechuudha bakka. Yeroo dheeraadha jechuudha ubsaanillee kan na eeggate akkasuma immoo wanta nani jedhellee akkamitti na karakkaruu dide baay'inaan akkamitti gatiidhuma nani jedheeni wanta kana fudhachuu danda'a namni kun jedheetanii yeroon jechuudha na shakke jechuudha shakkee waarradheetanii akkaawuntii dura itti erguudha ka'ee yeroo sanatti jechuudha ollaanii irra hin jira waan ta'eef chee godhanii asnatti deebisuutii hin danda'anii wanta immoo irratti walii galle kanas immoo otooni jechuudha maallaqni kun naaf galuu isaa hin beekinii dabarsuutii hin barbaanne jechuudha. Sana booda maaltu na qunname yoo jettanii akkaawuntii nama biraa fuudhetanii nama ollaanii irra jiru yeroodhuma sana yoo miseejiin isseena waan ta'eef iyyuu gizee maallaqni akkaawuntii namarratti herigame miseejii eegitoo naa ergi jedhee akkaawuntii kana fuudhee nama kanarratti jechuudha waliif galle jechuudha. Achi hoggasuma jechuudha waraqata riisiitii jechuudha maallaqa kan nama biraatiif ittiin ergaa ture jechuudha riisiitii soba idinti godhee maqaa namaanii itti ergee irratti na ergedhe sana akkaawuntii isaa akkasuma immoo maqaa isaa dhugaa dubbachuudhaa fi hin beekamu jechuudha riisiitii sobaa sun jechuudha namoota kompiitara keessa galchanii ilaalan yoo ta'e malee jechuudha. Sana booddee yeroodhuma sana bakka asii dabarsee rakkinoo naan jedhee natti as erge jechuudha. Achi dhaqee gaafannaan miseejiin nuun qaqqabne lakkii naan jedhe mucaan jechuudha mucaan irratti maallaqni irratti akkaawuntii ergeef jechuudha. Sana booddee maal jechuudha jedhee yeroon as deebi'ee gaafadhu maal jechuudha ani galchee kinooree risiitiin naan jedhe ani risiitii miti ani maallaqni yoo narra galee qabeenya keessii dabarsuu hin danda'a jedhee achuma mucaan deemee tooyyuu
ilaalee jechuudha riisiitii isaa akka sirrii ta'ee fi akka sirrii hin taane riisiitiin idintiidha riisiitii sirrii miti naan jedhe jechuudha achi nama biraattillee dabarsee namaanillee ilaalaa jennaan nama lama nama sadiin irra deebisisee ilaalchisee jechuudha kompiitara keessan galchisiisee jechuudha haa ta'uyyuu malee riisiitii suni riisiitii sobaa riisiitii idinti ta'edha jechuudha riisiitii noormaalii kan kara kootitti darbee miti jechuudha maqaa kootii fi akkaawuntii ani irratti itti erge sana qofa irratti koppi godhe jechuudha iddoo sana idinti godhe malee ishiniin jira egaa obboloota koo dhaamsinan isiniif qabu yeroo hammaa kanatti teekinooloojiin babal'atee jira waan ta'eef iyyuu namoonni hedduun jechuudha qabeenya namaa irratti otoo ofiidhaaf hin hojjetin kan nyaachuu barbaadan dafqi namaa dhiigni namaa jechuudha kanumaa isaanitti fakkaanne har'a jiraachuu malee borii isaanii kan hin beekne sa'aatii kana booddee maaltu akka isaanirra ga'u kan jalaa bade jechuudha waanuma biyya lafaa kanarratti afan kan itti fakkaatanii dafqa obboloota keenya keessuma biyya harabaa keessa jiranii kan isaan nyaachuudhaaf irratti bobba'anii kutatanii kan jiranii hedduu isaaniitu jiru jechuudha keessumaa yeroo maallaqa keessan gara biyyaatti ergachuudha kaatanii nama hin beekne dallaala hin beekne irraa maallaqa keessan hin ergatinaa isiniin jira yoo isiniif hin mijata ta'e immoo nama isinii ergee waarratee yeroo jechuudha akkaawunti buukii keessan irra maallaqni galee too'ii miseejiin bilbila keessan irratti isiniif galee akka sanatti cheek godhadhaatoo maallaqa keessan galchadhaa malee jechuudha callistanii maallaqa keessanii dallaalannuu dabarsa jettanii akka nyaatamne mana madaamii keessatti umurii keessanii akkasuma immoo dhiiga keessan lolaasuudhaan waan hundumayyuu jechuudha yeroo keessan bakka waan hundumayyuu gubuudhaan kan hojjettan kana akka isin harkaa hin baane isiniin jira akkasuma immoo namoonni maallaqa namaa nyaata sobaa waan hin taane namarratti hojjettani galgala keessan yaadadha namni biyya lafaarratti foon kanaan afuun jiru foon keessanii haruma keessan gammachiisuu nyaatanii dhuguudha jettanii dafqa obboleettii keessanii obboleessa keessanii ofitti dabarsitanii akka abidda ta'ee galgala keessan hin gubne of eeggannoo taasisaadha maaliif namni hundumtiyyuu biyya lafaa kanarraa hin darba waan ta'eef maallaqa isaa ta'u dafqa obboloota keessanii hin nyaatinaadha isiniin jedha yoo hin dhabdu ta'eyyuu kadhadhaa isa sinii wayya isiniin jedha kadhachuun cubbuu hin qabu waan ta'eef iyyuu kanaaf obboloonni koo biyya harabaa keessa jirtan of eeggannoo taasisaadha namichi akka sana godhe immoo eenyummaa isaa hin beeku onlaayinii irra jechuudha kan inni na dubbisee ture haa ta'uyyuu malee akka sanadha sana booddee baay'ee tokko natti daadhatee waan baay'ee jechaa ture dhimma keetanii dhimma hin qabu sirraa jedhee akka sanatti hin geggeesse waan akkasiitu na mudate isinillee wanta akkasii akka hin mudanne wanta sobaa ta'e adda baafadhaa isiniin jedha barri kunii bara gowwoomsaadha isiniin jedha obboloota koo turtii keessa waan na wajjin gootaniif immoo guddaa galatooma viidiyoo biraatiin immoo amma walitti deebinutti nagaatti naa tura dogoggorri yoo jiraate immoo na of galchaa jecha warri haaraa taatan ammallee sabiskiraayib gottanii gara maatii keenyatti dabalamuu yaada qabdanillee qoodu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo turtii gaarii hedduu sin jaalladha.